daawwattoota keenya kabajamoo ani yaadachiisaa fi ammallee gara fuulduraatti miidiyaa irratti dhiyaata. Nama galateeffachuun dhufe wanni galateeffadhuuf immoo yoo waan sii goonu dhabne waa siin goonu yoo waan siif goonu dhabne waa siin goonu jechuun itti naadhama Adaanech Abeebeetti. Yoo waan siif goonu dhabne illee nama waa sii godhullee sirraa eegna. Maaliif jennaan ulfaadhu galatamu. Namni galata walii beekuun gaariidha. Gurbaan isin na biratti agartan kun akkuma yaadatamu maqaan kee Dr. Injiinar Indaalee Abbabeen jedhama. Injiinar Indaalee Abbabee kana argiteetta utuu silaa waan inni ta'e qofitti beekte gatii silaa uummanni kun itti kaffalame wanna Adaanechiin galateeffadhuuf maali inni beekani mucaan kun waggaa 8 Tigraay keessatti hidhame. Lafa jalatti hidhame bofa nyaate dhiira bofa nyaatte si jecha. Hantuuta nyaate. Bofa nyaate. Goondaa nyaate. Waraabessaa wajjiniin hidhame. Waraabessaa wajjiniin. Teessoo kootti fuulee poolisii nagashanii waggoota dheeraaf daayipparii gaawwachaan ture. Bara sanatti bulchiinsa obbo Mallas jedhamutti masaraa isaatti waamee paarlaamaan biyya kanaa ittiin baratiin biyya hoogganaa jechuma isa jedhu kanaani waggaa 10 du'a umrii natti murtaa'e. Asii immoo Maqalee geeffataniiti. Amma jarri kun waan nu taane yoo laalle ammallee waan taane beellitti bu'uun rakkoon irratti argamuun miidhaa namaan gammannu wanna adda addaa kun irratti argamuu kana hin gammannu nuti. Nun gammachiisullee. Akkuma tasaawwee ta'etanii argadhe gurbaa kana. Argadhee akkuma beektanuu kitaaba isaa gara jabina isa dhumaa kan jiru kitaabni jira. Gara jabina dhumaa kan jiru kitaaba qaba. Amaaraffaatiin, Oromoffaatiin, Ingiliffaatiin, Speenishiitii fi Fireensiitiin barreeffamee jira. Ani ustaaziin raayyaa abbaa machaa argachuun koo ani wanta na gammachiisu tokkotu dubbatiin darbuu barbaadu. Seenaa isaallee nagabattee wayyaanii nama akkasii beektaatiin. Mucaa kana namni beeku warroota gurguddaa keenya akka gammachuu akka Baqqalee amma namoota gurguddaa warra kana akkoota waan kabbada Booranaa ishee ijoolletti gogatii nu keessa kaffalamee dhufe as geenye waan laafaa seeta waan xiqqoo wayii seeta mucaa tokko miila irraa murraan mataan nu adoode miila irraa murraan mucaan kun wanni inni hin kaffalle gatiin inni hin kaffalle ana hambifachuuf si hambifachuuf gatiin inni hin kaffalle yoo ka Tigraay keessa zabana Tigraay kana keessa wanni ijoolleen keenya asii Maqalee dhoskaadhaan dhayxee jedhamtee dhayxee taatee achitti haftee lafeesii lafta lakkaa'u lafeesii rabbaa lakkaa'u lafeesii egeree guyyuma qiyaamaa wal agarra malee wanti jennu tokko illee hin jiru. Amma mucaan Indaalee jedhamu kun jecha tokkitti wanni ni jedhu paarlaamaan Itoophiyaa wallaalaadhaan maadurfama gaafa sana keessatti uummata qubaan barramutu dhufee paarlaamaa taanaan innis wajjiniin filatamee dhaqee maaliif taa'aa jedheeti jecha kanaa jecha mixii nyaatee bofaa wajjin hidhamee bishaan keessatti hidhamee ji'a 4 beeta mangistii jalatti hidhamee waa hunda ta'e yoo viidiyoo isarra argahe ammas immoo akkasuma wajjiniin ijoolleen Tigraay warri viidiyoo sanaan beeftan galatoomaa. Ijoollee Tigraay keessaa warri garaa namaa laaftan warri namoonni isinitti jiru maaliif jennaan akkuma gara jabeenya wayyaanii ladhan jirtu warri hadhaa moo rakkachuu qaban immoo jedhaan jiru beekaa hadha warri garaa namaa laafus jira namoonni gaggaariin jira maaliif jennaan Indaalee seenaa sana miyaan bisas Tigreedha maaliif jennaan viidiyoo kaaftee bira kaattee ergiteef kunoo gaafa akkanaa kana taatetti waan inni ta'e rabbumaan qofitti beeka wanni gariin baasanii himatamu. Bakka keenya kana bakka hadha keenya kana karaa laafaa keessa hin dhufne karaa laaftuu keessa dhufne bakka kana hin geenye yaa jamaatal khayr waa hundaafu awwaa biraa dubbachuuf hin dhufne seenaan isaa miidiyaa biraa irratti gara fuulduraatti dhiyaata. Adaanech mana jireenyaa kifiliin hin kaffalamne kennitee fi ulfaadhu ilmoon kee mana jireenyaa hin dhabin. Adaanech mootummaa bakka buutee mana jireenyaa namoonni kanaa yoo hin argatini namni biraa argatu yoo hin jiru jettee dhiyeenya kana haadha aayyoo eebbisa addunyaatiifis ani fayyisee abeebeen jedhani fayyisee abeebeen jedhan maaliif jedha yeroo waan akkana dhaga'u waa guddaa nuun goone barate xiqqoo dhumaatti gootetu nu biratti guddaadha malee ati waa guddaa nuun gooteetii miti beekadhu siichi nu goota siichi hawaasa keenyaa goota uummata keenyaa goota sii galeera dubbi maalis ta'u bakkuma citteen dhiidi jettee mana jireenyaa kennuuf kan kennu
ulfaadhu galatoon ammoo uummata Oromoo karaan nu keessa deemnee dhufne as geenye karaa laafaa miti. Karaa laafaa miti. Hoborsotti akkuma kana fakkaatu hoborsotti nama fayyaa fuulleerraa fuudhame fayyaa billaadhaan fuulleerraa fuudhame argamu dhaga'e. Mucaan kun immoo utuu jira kun dhaga'eera garuu kamiif gatiin kaffalame dhaga'e garuu gatii laafaa miti. Salaamu alaikum. Nagaatti ulfaadhaa.